Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isin hin jenne da'aan suuraan oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hangaduma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa keenya kun biiftuu Oroodha keessani jajjabeeffadhaa laayik sheer godhuu hin dagatina kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee gaafii barsiisota yeroo dheeraaf ture waan deebisee fakkaata. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee barsiisota 6,000 ol ta'anii fi iddoo ijaarsa manaa kennuudhaan ijaarsa manaa jalqabsiisuu kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee beeksiftee jirti. Dabalata odeeffannoo kana qabannee jirra isin biraan kenna. Oduun itti naannoo Oromiyaa godina Gujiitti piroojeektiin buufata xayyaaraa haaraan eegalamee jira yookaan eegalchiifamee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabannee jirra isin biraan kenna. Oduun itti oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Oromiyaa bakkoota garaagaraatti lola gaggeeffamaa jiru irrattis waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argatu beeksisee jira. Har'as kibba baha Oromiyaatti tarkaanfii humnoota mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun bobbaatee irratti fudhateen injifannoo argadhe jedhee jira. Mootummallee duula sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhu guutuu Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiru cimsee itti fufu beeksisee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabannee jirra. Oduu biyyaalallee qabna guutuu oduu wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duuban akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata wajjin turuudhaan itti bohara. Oduun kun oduu baay'ee gammachiisaadha. Oduu gaafii barsiisota bara dheeraaf gaafatamaa tureen kan wal qabatudha. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee gaafii barsiisota kan bara dheeraa hanga tokko waan deebise fakkaata. Kantiibaan Adaanech Abeebee barsiisota 6,194 waldaa 57 gurmaa'anii fi ijaarsa mana jireenyaa jalqabsiisanii jiru. Akka naannoo Oromiyaatti rakkoon kun rakkoo baay'ee guddaa fi yeroo dheeraaf ture akkasumas kan furmaata dhabeedha. Barsiisonni yeroo hedduu gurmaa'anii gaafii kana gaafataa turanis deebii odoo hin argatin hafanii jiru. Rakkoon barsiisota akkuma biyyaatittuu baay'ee ta'us gaafiin gaafatanis hedduu ta'us bulchiinsi magaalaa Finfinnee rakkoo mana jireenyaatiin wal qabate barsiisonni yeroo dheeraaf gaafataa turan waan deebisuu jalqabe fakkaata. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee barsiisota 6,000 ol ta'anii fi akkasumas waldaan gurmaa'uudhaan qusannaa duraa raawwataniif barsiisota 6,194 waldaalee 57 gurmaa'uudhaan lafa heektaara 40 birrii biiliyoona 24tti tilmaamamu bilisaan dhiyeessuu fi Aadde Adaanech Abeebee ibsanii jiru. Akkasumas lafa barsiisonni mana irratti ijaaratan kanaaf mootummaan beenyaa birrii biiliyoona 5 ol kaffaluu fi baasii diizaayinii haguuguu eeranii jiru. Barsiisonni magaalaa Finfinnee waldaan gurmaa'uudhaan manneen waliin jireenyaa akka ijaarataniif labsii magaalichi baase hordofee ulaagaa dambiin kaa'ame dhibbeentaa 25 qusachuun dhibbeentaa 75 ammoo liqaa yeroo dheeraan gama baankitiin bulchiinsi magaalichaa mijeessuun kanneen gurmaa'aniif kantiibaa Adaanech ijaarsa manaa eegalchiisanii jiru. Oduun itti aanu ijaarsi buufata xayyaara shaakkisoo eegalamuun gabaafamee jira. Godina Gujiitti yeroo dheeraaf eeggamaa fi hawwamaa kan ture ijaarsi buufata xayyaara shaakkisoo eegalamuun gabaafamee jira. Sagantaa jalqabsiisu buufata xayyaaraa kana irratti aangaa'otaa fi qondaaltonni mootummaa ol aanoo fi akkasumas keessummoonni garaagaraa kan irratti argamanii fi hawaasni bal'aanis kan irratti hirmaate ta'uun gabaafamee jira. Haaluma kanaan sagantaa kana irratti hojii raawwachiisan ol aanaan daandii qilleensa Itoophiyaa obbo Masfiin Xaasoo hooggantoonni ol aanoon mootummaa federaalaa kan naannoo fi hawaasni godinichaa abbootiin gadaa haadholiin siinqee abbootiin amantaa fi keessummoonni garaagaraa irratti hirmaatu beekamee jira. Carraa kana argatutti hawaasni godinichallee gammachuun kan itti dhagahame ta'uu maddeen odeeffannoo gabaasanii jiru. Gara biraatiin immoo piroojeektii kana ija shakkiitiin kan laalanis jiru. Namoonni garaagaraa miidiyaalee hawaasaa kanarratti yaada kennaniin mootummaan PP piroojeektii misooma dahoo godhatuun uummata Oromoo irratti miidhaa dhaqqabsiisaa kan jiru ta'uun ifaan ifatti kan mul'atu jechuudhaan piroojeektii buufata xayyaaraa Abbuseeraa akka fakkeenyatti kan kaasan hedduudha. Kallattii kanaan miidhaan hawaasarraa akka hin dhaqqabnes shakkii qaban kan ka'anis jiran. Oduun itti aanu kunis oduu ammeedha. Obbo Girmaa Waaqee hojii raawwachiisaa ol aanaa daandii xayyaara Ugaandaa ta'uudhaan muudaman jedhamee jira. Walitti qabaan boordii daandii xayyaara Itoophiyaa duraanii obbo Girmaa Waaqee hojii raawwachiisaa ol aanaa daandii xayyaara Ugaandaa ta'uudhaan muudamuun isaanii himamee jira. Obbo Girmaan daandii xayyaaraa kana akka hoogganan muudamuu isaanii kan ibsame pirezidaantii Ugaandaa Yoweri Museveni waliin erga wal arganii mari'atanii booda akka ta'e ibsamee jira.
Obbo Girmaa Waaqee umriin isaanii ganna 82 garuu ga'umsa ajaa'ibaa akka qabanitti kan amanamu daandii xayyaara Itoophiyaa keessatti itti gaafatamummaa garaagaraa fudhachuudhaan hojjetaa turanii jiru. Baatii Bitootessaa bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa eegalee hanga waxabajjii bara 2015tti walitti qabaa boordii garee daandiiwwan Itoophiyaa ta'uudhaan tajaajilanii jiru. Oduun itti aanu muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed muudama garaagaraa namoota garaagaraatiif kennee jira. Haaluma kanaan gorsaa dhimmoota hawaasummaa ministeera muummee Dr. Abiyyi Ahmed kan ta'an Daaqoon Daani'el Kibrat walitti qabaa boordii koorporeeshinii Broadcasting Itoophiyaa EBC ta'uudhaan muudamni kennameefii jira. Akkasumas ministeerri fayyaa Dr. Maqdas Dhaabaa Daayirektarii Ol'aanaa Inistituutii Artificial Intelligence ta'uudhaan muudamni kennameefii jira. Warquu Gaachanaa PhDdha. Barsiisaan gaazexeessummaa Yuunivarsiitii Finfinnee Geetaachoo Dinquu PhDdha. Deetaa ministeera aadaa fi turizimii Indegana Abbabaa innis PhDdha. Deetaa ministeera nageenyaa Obbo Chaarguutaa Gannana ministeera boordii EBC taasisuudhaan muudamanii jiru. Oduun itti aanu mootummaan PP akka guutuu Oromiyaatti ilmaan hiyyeessaa umriin osoo hin daangessin dirqamaan gara mooraa leenjii waraanaatti geessaa jiraachuu jiraattonni godinaalee garaagaraa maddeen odeeffannoo garaagaraatitti himanii jiru. Gocha humnoonni mootummaa dirqamaan ilmaan hiyyeessaa irratti raawwatan kana kan hawaasa gaddisiise ta'uu maddeen odeeffannoo garaagaraatitti jiraattonni himanii jiru. Kana dura yeroo garaagaraatti marsaa garaagaraatti ilmaan hiyyeessaa umriin osoo hin daangessin gara mooraa leenjii waraanaatti dirqamaan geessuuf guuraa kan turanii fi kan geessan ta'uu himuudhaan maatiin ilmaan hiyyeessaa dirqamaan guuranii gara dirree waraanaatti geeffaman ni jiranii fi ni du'anii isaanillee kan hin beekne fi yaaddoo hamaa keessa kan jiran hedduu ta'uu jiraattonni himanii jiru. Gochi dirqamaan ilmaan hiyyeessaa guuranii gara mooraa leenjii waraanaatti geessuu kun hafee fedhiidhaan yoo hin taane dirqamaan ilmaan hiyyeessaa gara mooraa leenjii waraanaatti geessuun akka dhaabbatu gaafatanii jiru. Gama biraatiin immoo mootummaan humna hedduu Oromiyaa bakkoota garaagaraa irraa kaasuudhaan gara kaabaatti geessaa jiraachuu maddeen odeeffannoo bakkoota garaagaraa irraa bayaa jiran ifoomsanii jiru. Gama biraatiin immoo akka maddeen odeeffannoo garaagaraa ifoomsanitti mootummaan loltoota dirree lolaatitti madaa'an hedduu isaanii mooraalee waraanaa garaagaraatti akka hawaasa waliin agarre taasisuudhaan ukkaamsee kaa'aa jiraachuun ifoomee jira. Loltoonni madaa'anii mooraa waraanaa garaagaraa keessatti kaa'aman kunneen yoo xiqqaate 30,000 yoo baay'ate 50,000 kan dhaqqabu jedhamee jira. Mootummaan immoo kana kan taasiseef loltoota qaama madaan qaama hir'atanii hawaasa keessatti yoo deebi'an hawaasni hanqina qaamaatii fi rakkoo irratti dhaqqabe kana ni balaaleffata. Kana booda immoo humni nu barbaachisu gara mooraa leenjii waraanaatti hin dhufu jechuudhaan kan kaa'aman ta'uun beekamee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo humnoota mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan bobbaasu irratti hattee hidhuudhaan haleellaa irratti raawwatanii bakkoota hedduutti miidhaa dhaqqabsiisuu kan itti fufan ta'uu beeksisanii jiru. Mootummaan opereeshinii waraana bilisummaa Oromoo sakatta'uu jedhu guutuu Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiru cimsee itti fufee jira. Haaluma kanaan tibba kana lixa Oromiyaa, giddugala Oromiyaa, kibba bahaa akkasumas zoonilee garaagaraa keessatti loltoota mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan bobbaatee irratti haleellaa raawwataa tureen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun hedduu hojiin ala taasisee injifannoo argatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma kanaan kibba bahaa Oromiyaa Arsii bahaa aanaa Muneessatti guyyaa kaleessa haleellaa humnoota mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jechuun bobbaatee irratti raawwateen miidhaa qaamaa fi lubbuu dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Guyyaa kaleessa gurraandhala 4,2026 aanaa Muneessa ganda Odaa To'aa iddoo addaa Iluu jedhamutti humnoota mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun bobbaatee waraana bilisummaa Oromootti barbaaddee dhayxetti hattee hidhuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa irratti raawwatee loltoota mootummaa 8 battalumatti addunyaa kanarraa yoo godaansisu 12 immoo madeessee jira. Tokko immoo fayyatti booji'uu fi isaan kanneen irraa hafan immoo bakka irraa dhuftetti baqachisee deebisuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkadhe jedhee jira. AKM'n 4 hidhannoo 6 gumbiin 6 akkasumas qophii hedduu irraa hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Bakka lollitti gaggeeffame kanaan walqabatee gama mootummaatti odeeffannoo argachuu yaallee turre wanti jedhamee hin jiru yookaan immoo odeeffannoo hin arganne. Oduu biyya alaatiin Ameerikaa fi Iraan akkuma wal dura dhaabbatanitti jiru. Akkuma wal gaarrifatanitti jiru. Boru ni mari'atu jedhamee eegamaa turus
Iraan mariin Tarkiitti gaggeeffamu hin ta'u jechuudhaan kan didde yoo ta'u, Ameerikaalleen mariin Omaanitti gaggeeffamu hin jiru jechuudhaan wal dura dhaabbatuun isaanii dhagahamee jira. Kun akkuma jirutti ta'ee boru ni mari'atu jedhamee eeggamus gamanuma ajandaalee marii irratti olii hin galle jechuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasaa jiru. Ameerikaalleen torban dabre humna guddaa garas geessitus hanga har'aatti haleellaa hin raawwanne. Harkifatuun isii immoo hedduu biratti gaafii ta'ee jira. Harkifatuun Ameerikaa tokko Iraan akka Ameerikaa yaadde hin jirtu yookaan hin turre. Gama biraatiin immoo Ameerikaan haleellaa dura yookaan waraana dura carraa mariitiif dursa kan kennite ta'uudhaan kan harkifataa jirtu ta'utti kan yaadanis jiru. Hundumaafuu wanti hunduu waan tasgabbaa jiru fakkaata. Yeroo tokko immoo waan ho'ee kallattii gara lolaatti seenamu fakkaata. Walxaxee jira. Gama biraatiin immoo Ameerikaan Chaayinaan hariiroo Iraan waliin qabdu akka adda kuttuu fi Iraanin waliin akka hin dhaabbanne gaafattee jirti. Kunis deebiin isaa maal akka ta'u hin mirkanoofne. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti nutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kennaa nagatti nu turaa.